Ashama kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu har'as walitti deebinee jirra. Har'a intarnaashinaal maarkeetingiidhaan walitti deebinee intarnaashinaal maarkeetingiin koorsiilee exit egzaamii irratti dhufan keessaa tiimwaanii keessa warra jiran isa intarnaashinaal manaajimentii pirinsipil oof maarkeeting intarnaashinaal maarkeeting kan jedhu tiimwaanii keessa kan jiru isaan sadeen keessaa inni isa sadaffaadha yookaan intarnaashinaal maarkeetingii kan wal ilaallu ta'a jechuudha. Intarnaashinaal maarkeetingii wal ilaaluu kan jalqabu dura warroonni sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaa, kan laayik sheer godhin laayik sheer godhaa, hamilee nu ta'an jabeessaa jedhaa jechuudha. Akkuma yeroo darbe koorsiilee exit egzaamii garaagaraa wal ilaalaa turre har'a immoo intarnaashinaal maarkeetii wal ilaalaa jechuudha. Intarnaashinaal maarkeetingiin akkaatuma waliigalaa irra dhaabbannee yoo ilaalle chaaptarii 7 yookaan sanii ol qaba 9 illee qabaachuu danda'a jechuun akkaataa barsiisaadha. Barsiisaatti garaagarummaan chaaptariin baay'achuu danda'a jechuudha. Har'aaf ammoo ani gabaabsee haala bareedaa ta'een chaaptarii 7tti kanneen 7 tokkotti qindeessee jira. Chaaptarii 7 keessa har'a chaaptarii jalqabaa kan wal ilaallu ta'a jechuudha. Chaaptariin jalqabaa concept of international marketing kan jedhu ta'a jechuudha. Concept of international marketing jechuun maal jechuudha? Jalqabumaa marketing jechuun maal jechuudha yookaan international marketing jennu maal jechuudha inni yoo ilaalle marketing jechuun marketing jedhu karaalee garaagaraatiin ibsamaa jechuudha. Inni tokkoffaa the process of planning and executing the conception of pricing, promotion, distribution of idea, good and service to create exchange that satisfy individual or organizational goal. Marketing jechuun process of planning jechuun adeemsa pilaan ittiin baanu ammallee execute of conception of pricing ittiin murteessinu jechuun pricing nuti waan takkaan ittiin bitannu tokko ammoo ittiin gurgurru ammallee promotion jechuun ittiin oomisha kan keessan beeksifnu ammallee distribution of idea jechuun yaada garaagaraa yookaan oomishuma nuti oomishne sana akkaataan ittiin distribuutii godhu yookaan yaada keenya jechuudha. Ammallee gudii sarviisii tokkoreet maal uumuudhaaf guddina sarviisii kan tokkoreet uumuu exchange jijjiirraa jechuudha. Satisfy wal jijjiiruu jechuun maal satisfy maal goona individual nama dhuunfaa yookaan organizational goolii takka kan nuti satisfy goonu maal jennaan marketing jennaan jechuudha. Marketing is the activity dha marketing or set of activity maal set institution tokko set godhu hundeessu and the process of creating ammallee adeemsa ittiin waa create gun communicating ammallee adeemsa ittiin waa ittiin dubbannu takka ammoo ittiin communication haasawaa ittiin yookaan delivering jechuun oomisha tokko nama biraan ga'u jechuudha. And exchanging jechuun what we have waa inni qabu nama fakkeenya exchange jechuun gabaabumatti yoo namni tokko qarshii isinii kan isin immoo mi'a san dabarsitee kan nuuf jechuudha. Exchange wal jijjiiruu jechuudha. Offering that of value for customer dhiyeessuu kastamarii kaniifi value kastamarii ta'e inni client or partner of society at large client ta'uu danda'a kastamarii paartinaroota kan ta'uu danda'a society hawaasa akka waliigalaatti illee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu maarkeeting jennaan jechuudha. Maarkeetingiin bakka namni hundinuu itti wal gabaabsumatti hojii yookaan set of institution tokko keessatti piroosesa ittiin waa uumnu ittiin dubbannu oomisha ittiin qaqqabsiifnu gatiillee jijjiirraallee garaagaraa ittiin argannu bakka amma bakka kastamariin vaaliyuu isaa saatisfaayi ittiin ta'u yookaan paartineroonni yookaan warra nama bakka bu'u yookaan ammoo hawaasni waliigalaa bakka ittiin gammaduu warra harkatee itti bitatee itti gurguratu maal jennaan gabaabumatti maarkeeting jennaan jechuudha. Marketing is the process of development. Marketing ammallee process adeemsa guddinaa ta'e inni efficient distribution of goods and service adeemsa quubsaa ittiin qoqqoodan gudii fi sarviisii to target market marketii targetii kan nyaata with objective of profit kaayyoon keenya maali objective profitii keenya galmaan gaachuu jechuudha. Development jechuun maal jechuudha? Kana jechuun marketingii waa lama of keessaa qaba sitti bal'ifnee yoo ilaalle development fi maali distribution. Development jechuun maal jechuu yoo ilaalle the identification new product jechuudha. Development jechuun reference to identification of new product. It is design, product, branding and packaging jechuudha.
Identification adda baafachuun maal piroodaaktii haarawaa diizaayinii ammallee oomishummaa san biraandii isaatiif paakeejiingii isaati jechuudha. Kana jechuun paakeejii haarawaa qabattee magaalaa paakeejii sana akkaataa inni adda baafatee ataraaktii sitti dhufu tooftaan ittiin guddisu ammallee yookaan immoo piroodaaktii yookaan diizaayinii piroomooshinii biraandingii paakeejii keenya kan ittiin divilooppii goonota akkaataa hundeessinu jechuudha. Distribution jechuun immoo placement of product that are right quality, right time, right place where the target customer is available. Kana jechuun yeroo barbaannetti iddoo barbaannetti bakka kana jechuun yeroo quantity hamma barbaanne iddoo barbaanne hamma barbaanne yeroo barbaannee fi iddoo barbaannetti bakka kastamariin jirutti oomisha san dhiyeessuu takkaamuu oomishni san argamu jechuudha. Kanaafuu maarkeetiin maal waan lamaan kan of keessaa qaba jechuudha. Dippilooyimentii giseenni maarkeetii keessa giseenni paakeejiingii haarawaa oomisha haaraa qabannee paaka kaniif argamnu yoo ta'u, ammoo distribuushin immoo bakka kastamariin fadhiisaa jiru iddoo inni bitachuu barbaadutti iddoo kastamari dhiyoo jirutti hamma kastamariin bitachuu danda'utti taa'imii yeroo inni barbaadee fi iddoo inni barbaadetti yoonii fi kan oomishni san argamu isaan lamaan kan walitti dabalame objektiivii piroofiit tokkotu yoo hojjetame maal jenna maarkeetiin jennaa jechuu gabaabumatti. Maarkeetingiin bu'aan isaa maali yoo jenne as a producer and businessman akka nama oomisha oomishuutti yookaan immoo nama biizinesii gaggeessu tokkotti we actually make such marketing relating decision. Nuti akkan uumamumaanu actually decision ni gaggeessina such as finding out who are our customer. Actually customeriin keenya eenyunnee decision takka qorannoo takka ni geessa. What is their needs maal isaan barbaadan jenna customeriin keenya san wanti isin needs maalawwan maal barbaadan kan jenna what good and offer and at what price. Oomisha akkamii isaanii dhiyeessina piraayisii akkamitti isaanii dhiyeessina kan jedhullee adda baafachuu keessatti nu gargaaraa jechuudha maarkeetingii jechuudha. Kana jechuun akkaataa nama biizineesatti oomisha waa oomishu yookaan nama biizineesa keessa yookaan daldala keessa jiruuti. Akka immoo kastamaraatti we make such marketing relating decision where to shop. Kana jechuun akka kastamara nama oomisha san bitatutti maarkeetii keessatti murtee maal fa'aan fayyadu murtee kan fa'aa murteessan where to shop. Suuqiin takka immoo iddoo nuti ittiin mi'a keenya irraa bitan eessannee murteessuu dandeenya. Which sell person to contact sell person akkamii contact godhuu dandeenya. What price to pay price akkamiitii oomisha saniif kafallee yookaan what to buy maaliin bita kan jedhullee akka nama dhuunfaa tokkotti iddoo dabaafannuu jechuudha maarkeetingiin jechuudha bu'aan isaa jechuudha. As employee akka nama hojjetaa tokkotti yoo ilaalle akka nama hojjetaa oomisha san kan takka immoo maarkeetii san keessa hojjetutti yoo ilaalle we concern with employment opportunity carraa hojii nama uumizaat kan be created by marketing activity. Kaniifi gabaan tokko nama dhiyeessu carraa hojii illee nu argamsiisuu danda'a jechuudha maarkeetingii. Soosatti hawaasaaf bu'aa akkamii qaban maarkeetingii contribute maarkeetingiin tokko gabaan contribute ni buusa economic growth of society guddina hawaasa tokko jechuudha. Suruu harami making profit piroofitii takka immoo bu'aa argachuudhaan inni making people at better off. Kan jechuun laayifii akka waan hawaasa make people as a better off. Kan jechuun hawaasa komfortiin gaarii akkatti dhagahamtu mallee laayifii istaandaardii gaarii akka jiraatan gargaara. Kan jechuun maarkeetiin tokko jiraate oomisha isaanii fidan gabaasan gabaasa irraa maal gan suruu piroofitii argatan jechuudha. Kana piroofitii argatan eegisan immoo bitar laayifii jiraatan jechuudha. Akka immoo maarkeetiin kireet yuutiliitii illee uumuu danda'a. Vaaliyuu such as yuutiliitii fi vaaliyuu illee uumuu danda'a maarkeetiin jechuudha. Maarkeetiin yuutiliitii fi vaaliyuu illee uumuu danda'a. Yuutiliitii kan fa'aa pileesii uumuu danda'a. Taa'imii, poozishinii fi foormii uumuu danda'a. Kana jechuun yuutiliitii pilees jechuun iddoo barbaannetti oomisha barbaanne akka nuti argannu nu gargaara jechuudha. Yuutiliitii taayim jechuun yeroo barbaannetti oomisha san ni arganna jechuudha. Poozishin jechuun oomisha san akka barbaannetti abbummaa yoo dhaqxee oomisha san bitatte abbummaan akkasitti darbu jechuudha. Foormii jechuun immoo diizaayinii takka immoo waan nuti barbaanne sanitti akka nuti argannu waan nu gargaaru jechuudha. Kana jechuun maarkeetingiidha. Bu'aa maarkeetingii jechuudha. Egaa bu'aa maarkeetingii hamma kana dubbanne amma waa'ee international market osoo hin ta'in wanni nuti haasawaa jirru maarkeetingii jechuun maal jechuu kan jiru dalagaa jira. Kana jechuun maarkeetingii gosa hedduu qaba. Sanniin keessaa
Koorsiin kun immoo waan intarnaashinaal maarkeetingii irratti xiyyeeffata. Haa xiyyeeffatu malee maarkeetingii kaanis xuxuunee bira darbuun dirqama jechuudha. Kanaafuu domestic marketing jechuun maal jechuudha inni international marketing, international trade, corporational hedduudha type of marketing. Kan jalqabame domestic marketing is concerned what with the marketing practice within a marketer's home country. Kana jechuun oomishni nuti oomishnu amma fakkeenyaaf international marketing jechuun gabaan biyyi keenya oomisha isin gurgurtu biyyoota addunyaa garaagaraati yoo ta'e, domestic marketing jechuun immoo oomisha nuti gurgurru daanguma biyya keenyaa keessatti kan oolu yoo ta'e, kanaafuu home country keessa jechuudha. Domestic marketing jechuun piraayisii yoo hundeessine, piroomooshinii yoo gaggeessine, ammallee distribuushinii yoo gaggeessine hundinuu daanguma biyya keenya ala ba'e Jibuutii kanaa hunda yookaan Soomaaliyaa yookaan biyyoota ollaatti illee darba. Kana jechuun biyyuma keessa kan oolu jechuudha. International marketing jechuun immoo multinational process of planning, executing, conception, pricing, promotion, distribution of idea, good and service to create exchange that satisfy individual or organizational objective. Kana jechuun international marketing jechuun oomishummaa nuti oomishnu qabnu san biyyoota addunyaa garaagaraatii wajjin yoonii fi oomishan akkam isaan bira kan goote bifa maalitiin international marketing keessatti pilaana gaafa baasnu konsepshinii yookaan piraayisiin piroomooshinii gizete akka biyya keenyaa osoo hin ta'in aayidiyaa takka immoo xiinxala akka addunyaatiin jechuudha. Amma maal piraayisiingii gaafa immoo oomisha sanaaf piraayisii gatii murteessinu gatii adduun biyya teenya qofa osoo hin ta'in gatii biyyoota garaagaraa biyyoota ollaa ta'uu danda'a biyya ati dheettatti gurgursan gatii saniin godhuu qabda. Piroomooshinillee gisee gootu afaaniin garaagaraatiin afaan bakka oomisha itti dheettatti gurgurtu san jechuudha. Distribuushinillee gaafate qoqqoodaminsi biyya kana keessa konkolaatummaan qofti yoonii fi oomisha nuti gurgurru san kan gabu taate biyya alaafaa akka deemu kaan xayyaaraan waan garaagaraatiin doonii waan garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Guddina sarviisii nuti kan nu san isanuu maal create exchange uumuudhaaf maal to satisfy individual nama dhuunfaa yookaan organizational objective satisfy godhuuf. Kana jechuun gabaabumatti international marketing giseen oomisha gabaa addunyaalessaa jiru global taate kaniifi akka addunyaatti gaggeessinu jechuudha. Biyya keenya qofa osoo hin ta'in biyyoota addunyaa birootiif illee gabaa nuti gaggeessinu jechuudha. International trade jechuun immoo faallaa kana concern with wanni inni irratti xiyyeeffatu follow of good oomishaa fi capital cross of national boundary qabeenya biyya keenya darbee biyya biraa dhaqu. Kana jechuun international trade giseennu daldala biyyoota addunyaa giseennu oomishaan tokko ni qabna. Oomisha keenya san biyyoota alaa deemnee yoo daangaa biyya keenyaa qaxxaamurree iddoo biraa geessinu takka immoo kaapitaala biyya san jiru fuunee asifinne invest yoo goonu. Kaammoo kaapitaala biyya keenya kana jiru fuunee biyya ala baasnee waan biraati yoo goonu isaati international trade. Inni wanni irratti xiyyeeffatu waa lama. Wanni lamaan ni qabachuu qabnu. Wanni nuti irratti xiyyeeffannu follow of good and capital jechuudha. Wanta lamaan irratti xiyyeeffataa jechuudha. Okay, international marketing gisee jennu akka American marketing association ibsetti international marketing jechuun maal jechuu yoo multinational process jechuun kun jalqaba ilaalle planning, executing the conception of pricing, promotion, distribution of idea, good and service to create exchange that satisfy individual organizational objective jechuudha. Kan murmaasitti ilaalle kana jechuudha. International marketing defined as performance of business activity designed to plan kan jechuun design ta'e matumaal pilaanaaf ammallee piraayisiif piroomooshinillee yookaan direct flow of company good and service direct kallattumaan kaampaanii oomisha kan good and service to customeroota jiruuf or user itti fayyadamu in more than one nation for the profit biyyoota tokkoo fi tokko oliif jechuudha. Kana jechuun oomishni nuti oomishnu kan biyyuma keenya kana kan oomisha kan itti fayyadamnu osoo hin ta'in biyyoota garaagaraa kan addunyaarra jiraniif yoo nuti oomisha keenya san oomishna jechuudha. Gatiin nuti oomisha keenyaa baafnu kun immoo kan biyya keenya qofaaf taa'u osoo hin ta'in biyyoota addunyaa keessa jiran biyyoota nuti oomisha keenya akka gurguruu barbaannu san jiru. Maali sababa bu'aa argachuu waan bu'aa piroofitii argachuu barbaannuuf piroofitii keenyaaf jennee oomisha akkasii guddisne oomishni keessa gabaa maalii keessa gurguramaa jira jechuudha. International marketing kana jechuun immoorsaa waan neeshin jechuudha. International marketingiin kan domestic marketing jechuun within country biyyuma keenya malee biyyoo biraa hin ilaallatu jechuudha. Okay. Domestic marketing
international marketingii garaagarummaa isaa ilaalle domestic marketingii keessatti oomisha nuti gurgurru afaan tokkoon gurgurra biyyuma tokko keessa gurgurra aaduma wal fakkaataa keessa gurgurraa jechuudha. International market yoo ta'e immoo biyyi nuti gurgurru garagara waan ta'eef afaan garagara biyyi garagara aadaaleen namni oomisha keenya itti bitatuuf takka immoo kaalchariin jirtullee garagara jechuudha. Marketingii marketis much more homogeneous. Kana jechuun gabaan jiru irra baay'ee keessatti biyya keessatti wal fakkaataa ta'uu danda'a. Garuu ammoo asitti international marketii keessatti diverse jechuudha. Garagara gabaa garagaraatu jira jechuudha. Single currency amma domestic marketii amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti yoo nuti kan gurgurru taate oomisha tokko gabaan nuti birriin nuti oomisha qarshiin takka jechuun piraayisiin nuti itti gurgurru takka immoo kaarrensiin nuti itti gurgurru qarshii ta'uu danda'a. Garuu biyya garagaraa yoo ta'e yoo biyya arabaa ta'e yoo dinaara ta'uu danda'a. Riyaala ta'uu danda'a yoo awurooppaa ta'e yuuroo ta'uu danda'a yoo ameerikaa ta'e immoo wanta doolaara ta'uu danda'a garagaraa jechuudha. Amma no problem exchange control of tariff biyya keenya keessatti exchangein controlling exchangein jiru maaliif kaarrensii takka fayyadamna waan ta'eef. Garuu immoo biyya biraa gizee international ta'e exchange control jira jechuudha. Relatively stable business biyya keessatti ammoo garuu multinational keessatti unstable business minimum government free business decision biyya keenya keessatti mootummaa biyya keenyaa takkaan poolisii biyya teenya poolisii jirtu kan bitti imaammatu biyya keenyaatti nu hoogganuu mala imaammata biyyoota garagaraati miti. Garuu international business biyya tokko keessatti oomisha tokko poolisiin isaa natsaa takka immoo bilisaan haa gurguramu biyya biratti ammoo garuu tooftaalee garagaraatiin poolisii garagaraa baasanii restriktii nama godhu jira waan garagaraa jira. Kanaafuu government influensiin biyya tokko domestic yoo ta'e minimum yoo ta'e kan internationality immoo government influensiin haayidha jechuudha. Kanaafuu domestic international marketing garaagarummaa bifa akkanaa qabaa jechuudha. Okay, international trade jechuun immoo international trade akkuma reefu dubbanne exchange of capital kapitaala wal qayyaru jechuun oomisha takka immoo qabeenya wal qayyaru ammallee gudiillee sarviisiillee wal qayyaru jechuudha. Across qaxxaamuree daangaa international border yookaan territory biyya keenya daangaa biyya keenya qaxxaamuree yookaan biyya alaa irratti jechuudha. International trade ta'uu hin danda'u. Maal biyya keessatti yoo oomishatu asummaa Dirreedawaa Finfinnee Baardaarii fi Maqal kana keessa jirutti international trade danda'u. International trade kan ta'uu danda'u oomishni nuti gurgurruu fi sarviisii nuti kanne yoo daangaa keenya ce'ee biyya ollaa takka immoo biyyoota addunyaa keessa kannee fi socho'u ta'e jechuudha. International trading waa lama direction lama ofirraa of keessaa qaba importuu fi exportuu jechuudha. Import jechuun maal jechuun inflow country from abroad jechuun oomisha gurguramu takka immoo oomisha jiru karaa biyya keenya keessaa kan dhufu jechuudha. Export jechuun follow jechuun follow out of a country and sold overseas jechuun oomisha nuti qabnu kana biyya keenya ala baafnee biyya biraa keessa jechuudha. Export jechuun waan qabnu biyya alaatti erguu yoo ta'e import jechuun ammoo biyya keessatti maal oomisha garagaraa ta'uu danda'a. Exportii fi importiin garaagarummaan isaanii kan importii yoo jenne maali inflow yoo taate exportii yoo jenne maal out follow jennaan jechuu gabaabsinee yeroo laallu jechuudha. Okay. Reason for international trading maaliif barbaachisa jenne international trade oomisha tokko daangaa ceesifnee gurguruu takka immoo daldalli biyya addunyaalee isaa maaliif barbaachisa jennee yoo laalle waajaaf riizinii jaaf barbaachisa jennee laaluu dandeenya. Tokkoffaa irratti difference in technology. Teknooloojiin nuti amma biyya teenya qabduu fi biyyoonni arabaa takka immoo awurooppaa qabu garagara. Kanaafuu teknooloojii nutis waan qabnu isaan waan qaban. Inni lammaffaa difference in resource environment. Oomisha takka immoo reesoorsii biyya takka qabduu fi biyya biraa qabdu garaagarummaa qabaa jechuudha. Kana jechuun yoo nuti oomisha buna qabanne biyyoonni biraa nadaajii qabanne jechuudha. Inni itti aanu economic reason of competitive advantage gain economically by trading with each other. Kana jechuun economic reason of competitive advantage dhaabillee kana jechuun waan irratti compete advantage qabdu biyya biraa keessatti dhiyeessitee gurguruu
waan ammoo ikoonomiidha kam haa ikoonomii koosii biyya alaatiif iddee biyya keessa galchitee itti fayyadamuufillee internaashinaal tireediidha jechuudha. Saniifillee nu gargaara jechuudha. Inni itti aanu immoo difference in demand. Amma fadhiin biyya tana keessa jirtuu fi fadhiin biyya alaa jirtus garaagarummaa qabdi jechuudha. Biyya tokko keessatti fadhiin oomisha tokko yoo xiqqaate biyya biraa keessatti immoo fadhiin oomisha tokko guddaadha jechuudha. For example yoo furan buna yoo biyya keenya keessatti baay'inni nama buna dhuguu fadhiin isaa bu'aate biyya buna hin qabne tan baay'ee buna barbaaddu jira jechuudha. Garaagarummaa kanaa waan jiruuf internaashinaal tireediin barbaachisaa jechuudha. Existence of economic scale in production jechuun biyya takka hedduumina oomishuu takka immoo hedduumina oomishuutiin illee internaashinaal tireediin akka uumamu sababa ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun amma economy high oomisha production high yoo oomishan of bira kunneetillee iddoo biraattillee gurgurachuuf carraa nu uumuu danda'a jechuudha. Existence of government policy jechuun poolisiin governmentiitillee waan jirtuuf kana jechuun akkaataan ikoonomiin ittiin hoogganamtu biyya takka irraa gara biyya biraatti garaagara waan ta'eef amma fakkeenyaaf existence of government poolisiin amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti buna alaa galchuun maal alatti ergina malee jechuudha. Kanaaf carraa akkasiifaa jira biyyoota biraa biyya buna alaa galchuu malee biyya buna hin qabne. Kanaaf poolisiinis buna alaa galchuu yoo ta'e kanaaf poolisiin akkanaa yoo jiraate carraa uumaa jechuudha. Biyyi teenya fuutee biyya saniif oomisha san buna kannite jechuudha. Nuti immoo maal irraa fudhanne waan nuti hin qabne maaliif jennee lammaffaa difference in resource environment. Kanaaf riisorsiin nuti qabnu biyyi teenya qabdu biyyi san qabdu garaagara waan ta'eef waan nuti hin qabne irraa fudhanna waan nuti qabnu immoo isaanii kennaa jechuudha. Wantoota kanneeniif kanneen birootiif daldalli internaashinaali barbaachisa jechuudha. Advantage of international trade jechuun advantage kamii qaba yoo jenne international trade competitive advantage qaba, economy of scale qaba, competition qaba, transfer technology qaba, job. Competitive advantage jechuun akka ilaalama those good and service which can deliver more efficiency at best price after taking into account opportunity cost. Kana jechuun oomisha tokko gatii waa xiqqishan research waa xiqqishan hedduu oomishuu hin dandeenye. Akkana maal goona akka nuti carraa deemnee biyya oomisha waa xiqqoo gatii guddaatti baasisan san isaan dhiisanii carraa nuti isaan saniif erginee isaan san immoo itti fayyadamuu jira jechuudha. Kana jechuun waan xiqqaa tokko oomisha xiqqaa tokko oomisha hedduu riisoorsii xiqqishaan fayyadamnee yeroo gabaabaa keessatti opportunity cost keenya gisee kaalkulee goone advanteejii keenya karra guddaate yoo jiraate isaan sana immoo ekspoortii goonee faayidaa akka harkannulle nu gargaara jechuudha. Economy of scale jechuun higher volume greater economy producing higher volume qacollatti oomishuu provide ni dhiyeessi greater economy of scale economy of scale guddaa dhiyeessuu danda'a jechuudha. Inni itti aanu immoo competitionii fiduu danda'a wal dorgommii fiduu danda'a ammallee teekinooloojiillee walii qooduu danda'a. Amma teekinooloojiin biyyoota takka oomishatti oomishtuu fi teekinooloojii biyya teenya oomishatti oomishtu garaagarummaa qaba jechuudha. Internaashinaal tireedii waan jiruuf teekinooloojii sana immoo isaanirraa fudhannee bira finnee oomisha sirriitti oomishachuu dandeenya jechuudha. Nutis kan bira jiru isaaniif dabarsuu dandeenya. Joobiillee carraa uumuu danda'a. Kana jechuun joob avaayilabiliitiillee ni dabala ammallee carraan hojii uumuutullee ni dabala jechuudha. Ammoo miidhaan isaa maali? Over specialization jira new companies dhufuu danda'a national security danda'a. Over specialization jechuun employment lose their job in large. Amma kana jechuun employing tokko may lose their job in large number if global demand for product is decline. Akka addunyaatti oomisha tokko gurgurree ekspoortii godhaa yoo deemne namoota hedduuf carraa yoo hojii uumne ammoo fadhiin namni oomisha keenya san kana yeroo kas gabbu'aa dhufe namni carraa hojii nu bira harkisisan hojii dhabaa deemuu danda'a jechuudha. Yookaan ammoo karaa biraatiin impolooyiin tokko lakkuma oomishaa deemuun humna namaa dhiisee maashinii takka immoo roobootiin bakka buusaa deemu namni bakka maashinii roobootii san hojjechaa ture immoo maal ta'aa deema hojii dhabaa deemaa jechuudha. Niiw kaampaanii jechuun kaampaaniin tokko piroofitii yoo harkataa deema kaampaaniin biroo immoo nu sana laalee ageenisti fooreen fiirmii keenya kanatti galee gabaa keessaan carraa nu baasuu qaba jechuudha. Naashinaal sekuriti jechuun if country total depend on import strategic industry it is at risk of being held to
Foreign by exporter. Strategy industry include food, energy, military, community, national security illee garaagaraa nurra fiduu danda'a jechuudha. Kana jechuun total depend import strategy qofarra yoo ta'e riskii nurra fiduu danda'a jechuudha. Warra exporteroota jala kufuu amma kana jechuun yooniif amma fakkeenyaaf biyyoota import qofa biyya alaati biyya oomishuu dhabnee biyyuma alaati waa hunda galfan ta'an warri nuti irraa galfannu sana immoo sakuriitii keenyaaf riskii keessa nu galchuu danda'an jechuudha. Maaliif waan san isaan biraan waan fayyadamnuuf akka iccitii biyyaalessaatti illee sakuriitii naashinii keenyaatti illee hafuudhiidha enerjii miilitarii kuumantii keenya illee riskii irra galchuu dhufuu danda'a jechuudha industirii keenyaan illee jechuudha. Istiraateejik maarkeeting jennu maal jechuun kana jechuun maarkeetummaa kana kan istiraateejii isaa jechuudha. Kana jechuun istiraateejii maarkeeting pilaaning jechuun gabaabumatti manaajeeriyaal jechuudha. Adeemsa manaajeeriyaalii tokko process of developing managerial process of developing and maintaining process of developing jechuun process adeemsa wanta kan ittiin process ittiin develop oomishan takkammoo ittiin develop goon ammallee maintaining ittiin tursiimaa will fit between jidduu organizational objective keenyaatiif iskiilii keenyaatiif riisoorsiidhaaf cheenjii maarkeeting opportunity keenyaa jechuudha. Kana jechuun manaajeeriyaal istirateejii jechuun akkaataa manaajerii tokko gabaa intarnaashinaali keenya kana objektiivii kaampaanii keenyaa eegaa riisoorsii eegaa maarkeeting opportunity jirtu eegaa tiriitii jirtu eegaa gufuu jirtu istirateejii jirtu iskiilii jirtu ittiin maaneej goonee ittiin tursiifnee vi'eebil isaan jidduu ilaalama yoo dippiloomantiin jiraatte iskiilii harkaa kan meenteen goon istirateejii yoo jiraatte itti gal tooftaan ittiin maarkeetii keenya kana bifa kanaan nuti itti hoggannu maal jenna istirateejik maarkeeting pilaaning jenna jechuudha. Strategic marketing planning kaayyoon isaa strategic planning jechuun to shape godhu reshape ammallee deebi shape godhu akkaataa nuti gabaatiin hoggannu shape godhu yookaan ammoo yoo haalli gabaa san tiriitii opportunity weakness strategy keenya weaknessiidhaa fi strengthii keenya ilaallee tiriitii opportunity ilaallee deemne haalli sana ammoo gufuun takka yoo jiraatte reshape godhu deemnee jijjiirree jechuudha. Kaampaanii biizinasii keenya illee biizinasiin tokko nuti qabanne kun biizinasii keenya nu baanu ta'an karaa biizinasii biraatti jechuudha. Ammallee piroodaaktiin oomishaa jiru kun yoo kan ta'an reshape godhu piroodaaktii jiru. So that kanaafuu yield target profit growth profitii fi taargeetii keenya profiitiif growthii keenya akkaataatti eegsifnu takkammoo ittiin guddisnu jechuudha. Every industry hundinuu unity adda in term of competitive behavior akkaataan ittiin compete godhe ittiin dorgomu adda adda. That we observe during any period of time. Kana observe godhuu dandeenya xiinxaluu dandeenya any period of time yeroo hundatti jechuudha. Kana major force industry analysis and strategic marketing. Akka Potter industrial force waan strategic management keessatti baratanii Potter industrial keessa akkaataa nuti industirii keenya ittiin analyze goonu industirii tokko keessa galuu keenya yookaan eegallee akkaataa ittiin kompiitarootaa waa hunda adeemsa industirii sana ittiin analyze goonu forsoota takka ammoo waa 5 lafa nu kaa'ee jira jechuudha. Wantoota industirii keenya akkaataa ittiin analyze goonu. Inni tokkoffaan new internet potential internet. New internet jechuun akkaataa ittiin humna haaroo industirii keessa galchu. Potential internet jechuun humni haaroo san humna isiin ittiin galchu. Potential isii jechuudha. Amma the treat of entry ammoo ittiin galuuf humni haaroo san tiriitii jirtu akkam gufuu isa dura jirtu jechuudha. Kan ittiin qoran. Nama substitute product and service. Oomisha keenya oomisha biraatiin substitute godhu buyer sana seller power. Humna takka ammoo dandeettii warra waa gurguruutiif waa bitatu sappilaarootaa fi dandeettii sappilaariitiif ammoo kastamarii keenyaatti illee ammallee kompiiteetarii fi nature of interfirme delivery kan wantoonni shanan kun baay'ee murteessa. For example ni amma industirii tokko keessa galuu keenyaan dura ni intarantii ta'ee yoo seen potenshaala akkamiin seen ammoo seen gaafamuu gufuu akkamiin jira. Inni lammaffaa substitute product. Production oomisha qabu kun kabiraatiin production oomishu kana substitution qaba. Production kana production bakka bu'u jira. Inni sadaffaan yoo inni ammoo kan oomisha kana galu taate warri irraa bitatu humna akkamii qaba maal inni dirqisiisuu danda'a. Ammoo anoo humna akkamii qaba kan jiru. Inni afuraffaa sappilaar dhiyeessummaan oomisha kiyya kana oomishuudhaaf gaba dhiyeessuuf dhiyeessee akkamiin barbaachisa. Kastamariin ammoo humna akkamii qaba. Warri naa dhiyeessuun humna akkamii qaba. Ammoo warri anaa wajjin gabaa kana keessa jiru kompiiteetarii akkamiitu jira. Kana ammoo isaan kanaa hojii akkamittiin dorgoma kan jedhu wantoota shanan kun baay'ee murteessaadha.
gabaa industirii intarnaashinaali keessa kamuu maarkeetiin keessa qorachuudhaaf jechuudha. Maarkeetingii tiyoorii jira. Tiyooroota lamaatu jira. Akkaataa maarkeetingii ittiin qorannu keessa. Tiyoorii of absolute advantage jenne tiyoorii of competitive advantage jira. Tiyoorii of absolute advantage jechuun gabaabsee isin himuudhaaf jechuudha. Adam Smith theory of wealth of nation giseen absolute advantage sammuu keenya keessatti dhufu qaba. Maal wealth of nation irratti xiyyeeffatama absolute advantage yookaan Adam Smithiin tiyooriin isaa jechuudha. Kana jechuun pirinsipilii international trading itti gaggeessinu keessa pirinsipil of dandee tiyoorii tokko kan ta'e waan ta'eef. Kana jechuun accountirii tiyooriin kun maalirratti apply taa'ee jenne accountirii biyyi tokko should export dirqama export godhuu qabdi. A commodity oomisha that can be produced kan isin oomishitu at lower cost oomisha lower cost gatii xiqqaan oomisha than other nation biyya biraatiin wajji gisee wal bira qabnu gatii biyya biraatiin irra xiqqaan yoo oomishan. Conversely faallaa kana it share maal share godhe import godhuu qabdi. Commodity oomisha that can only produce at higher cost than can other nation. Biyyoota biraarra kan yoo nuti oomishachuuf baasii guddaa nu baasisu ta'e. Fakkeenyaaf haa fudhannu piroodaaktii jira lamaa jira kompiitaraa fi awutoomobiilii jira. Biyya lamaa jira Jaapaanii fi USA jechuudha. Amma fakkeenyaaf piroodaaktii kompiitaraa USA'n 20 oomishti. Kana oomishtee yuunitii tokkoon waan yuunitiidhaan waa fakkeenyaaf yuunitii tokkoon laaborii nama tokkoon ammaa jennu humna takka immoo humna nama tokkootiin haa jennu fakkeenya namaa fudhannu humaan kaapitaal humna nama tokkootiin USA'n guyyaa tokko keessatti haa jennu fakkeenyaaf 20 yoo oomishte kompiitara Jaapaan ammoo humna nama tokko guyyaa tokko keessatti 10 oomishtii haa jennu. Ammoo awutoomobiilii USA'n humna nama tokkootiin guyyaa tokko keessatti fakkeenyaaf hin jedhee 10 yoo oomishte maal awutoomobiilii Jaappaan ammoo meeqa oomishti? 20. Tiyooriin keenya maal jetti? Should export godhuu qabna nuti biyya alaatti erguu qabna. Maal gaa waan nuti produce goone lower cost biyya biraarra. Kanaafuu jechuun USA'n moo Jaapaanii turre hoo hedduu oomisha. Nama tokkoon meeqa oomishuu dandeessi? Nama tokkoon guyyaa tokko keessatti USA'n kompiitara meeqa oomishuu dandeessi? 20 yoo jenne fakkeenyaaf Jaapaan ammoo 10. Kamtuutu irra qacoon lower cost oomishu gure? USA turre oomishu gure maal? Kompiitara. Kanaafuu maal gooti USA'n kompiitara maal gooti? Exportii gooti jechuudha. Amma kan lammaffaa biraa dhannu awutoomobiilii USA'n guyyaa tokko keessatti nama tokkoo fi guyyaa tokko kan hin jechaa jiru kun fakkeenyaan isin kaasaa jira beeka. Kanaaf fakkeenyaaf nama tokko fayyadamnee guyyaa tokko keessatti awutoomobiilii 10 yoo oomishin Jaapaan amma faallaa keenya maal gooti 20 oomishte jechuudha. Kanaafuu USA'n maal godhuu qabdi? Awutoomobiilii impoortii gootee ammoo kompiitara ekspoortii godhuu qabdi jechuudha. Kanaafuu United Abbifa kana tiyooriin kun maal jennaan? Absolute advantage theory jennaan jechuudha. Okay. Competitive advantage theory of comparative advantage jechuun faallaa sanii jechuudha. Country will specialize bakka irratti specialize in production oomisha keessatti and export godhuu of those good oomisha san that can produce oomisha san kan produce godhuu qabna at relatively lower cost yeroo lamaa wal bira qabne koosii xiqqoodhaan jechuudha. In which relatively more efficient than other country. Qacuullatti efficient taane unity biyyoota biraarra kaniifi maal wanta oomishnu taate. Absolute advantage garaagarummaan isaa absolute advantage hedduumina irratti xiyyeeffata. Hedduu kamtuutu irra oomishaadha. Hedduu kamtuu irra oomishaadha. Garuu asirratti immoo specialized kamtuu irra godhaadha. Kana jechuun biyya tokko biyya oomisha specialized taate amma Itoophiyaa fi Keeniyaan bira qabnee ilaalle Keeniyaan fi Itoophiyaan buna fudhannee isii kamtuu irra specialized godhee lamaanuu buna qabanaa inni fakkeenyaaf. Bunaan isaan kamtuu irra specialized relatively low costiin oomishu jennee wal bira qabnee karra relatively low costii qabu exportii godha. Kana immoo relatively high costii qabu immoo import godha jechuudha. Conversely, each country beyond will import godhuu qabu. Those good that produce at relatively high cost. High cost kan taate import godhe in relatively less efficient than other country. Waan taate relatively less efficiency
less count biyya biraarra relatively less efficiency waan taateef biyya biraarra isiin waan taateef import goona. Garuu immoo relatively high efficiency yommuu immoo garuu export goona jechuudha. Akka comparative advantage jechuudha. International business